Ashama harka foonii kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii muduu jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Anis jira nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'u egaa ammoo jechuudha yeroo baay'ee jechuudha nuti keessattuu warroonni biyya alaarra yookaan immoo biyya ormaarra jirru kuni yuutuubii yookaan immoo yeroo hojjennu irratti ol jajjabeessuun jaalannu maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf taanaan sababbiin isaa egaa nuti namoonni baay'een jechuudha namootni baay'een nuti viidiyoo namoota hedduudhaaf daawwanni namoonni hedduun sababa keenya egaa milkaa'anii bakka guddaa ga'an ni jiru jechuudha. Kanaaf egaa ani immoo yeroo tokko taa'ee yoon ilaalu nuti egaa namoonni hedduun miikinaata keenyan sababa keenyan bakka guddaa gahanii nuti maaliif ola cuunyaan nuti maaliif ol bira hin dhaabbanne nuti maaliif ol hin gargaarree kan jedhu tokko yeroo baay'ee egaa yeroo baay'inni keenya yuutuubii eegan jalqabee hoggaana darbee jira akkasumallee hoggaa 2 ta'ee jira hoggaa 3 ta'ee jira abdii kutadheetillee dhiisee jira warroonni jedhan hedduutu jiru jechuudha. Egaa bakka kanatti wanti hubachuu qabnu wanti abdii nu kutachiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Numatu abdii ol kutachiisa obboleewwan koo dhugaa dubbachuudhaaf taananii maaliif wanti kamiyyuu yoo hojjetame yoo jabinaan tokkummaadhaan amanamummaadhaan hojjetame dadhabbiis bu'aa bahiis ifaajas qabaatu bakka yaadni san gahuun keenya hin hafnu. Garuu immoo egaa nuti bakka kanatti waliif amanamuu dhabuurraan yeroo baay'ee fuulduratti deemuurra duubatti deebi'uutu nuuf salphata jechuudha. Kanaafuu egaa hundi keenya jajjabaannee walaa jabeessinu. Yuutuubii jechuun nama beekutti waa salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana yuutuubii namoonni hedduun jechuudha kan nuti shamarran biyya arabaa yookaan golormaa keessa jirru miti. Namoonni gurguddaan hojii mootummaa qaban akkasumallee egaa baay'ee miidiyaa kanarratti fayyadamaa ta'aa jiru jechuudha. Maaliif waan faayidaa isaa xiqimii isaa baraniif malee oduu waan faayidaa hin qabne ta'e yeroo isaan irratti hin guban. Kanaaf egaa maaliif nutis immoo yeroo gabaabaa keessatti waan yaadnu san bakka barbaannu saniin wal gahuu qabna. Isiniin jedha obboleewwan koo akka kootitti kanaaf ol bira yaa dhaabbannu walaa jajjabeeffannu numatu walii utubaadha numatu walii hirkoodha waan akkasiisan isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf jabaadha hundi keessanuu walaa jabeessinu. Yuutuubii namni yeroo ammaa kana dhugaa yeroo namni yuutuubii hojjete ittiin mana ijaaraa jirudha ittiin konkolaataa bitaa jirudha dhugaa. Kanaaf yuutuubii akka salphaatti ilaalla garuu nuti yuutuubii waan guddaadha nama beekee hojjetetti nama irratti xiyyeeffatetti zim jennee namoonni chaanaala banan yookaan immoo namoonni yuutuubii hojjetan jenneetoo namoota laallee meeqaanis jenneetoo waan yaada akka shalaphummaadhaan seenuu osoo hin taane waa kana hojjedheen ittiin galma gaha jenneetoo yeroo jalqabne waan san irratti yeroo keenyallee kenninee irratti xiyyeeffannee aarsaa goone yoo hojjenne nitti milkoofna jechuudha. Wanni dadhabbii malee itti milkaan tokko hin jiru. Biyya ormaa kanas egaa biyya baqaa kana keessatti bu'aa bahii hedduu keessa dabarree ifannaa jabaa xiqqaa dandeenye waa meeqan jabaa xiqqaan darbatamneeti maaliif kunis egaa jijjiirama yookaan immoo har'arra boru wayyaa boru bakka wayyeenyaa jenneeti. Kana yaanniti jechuudha har'a kanatti kana aarsaa kaffalaa gatii kaffalaa jirru obboleewwan koo. Kanaaf egaa yuutuubii irratti walaa jabeeffannu. Yuutuubiin egaa biyya kamillee osoo deemne kan waliin deemu kan ittiin hojjenneetoo jireenya keenya keessatti egaa galii ittiin argachuu dandeenyu jechuudha. Hojii mana madaamii yoo ilaalle immoo hojiin madaamii amma jirrutti aarsaa kaffallee itti dadhabnee ifaanyiti gaafa hojii ishee dhaabnee baane hin jiru jechuudha galiin tokkolleen hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa yuutuubiin biyya keenya gaafa galle bal'inaan itti hojjechuu dandeenya biyyuma biraarra yoo deemne irratti dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaaf yaa wal jabeeffannu akkaawuntii yookaan immoo chaanaala qofa bannee yuutuubiin hojjedha jechuun faayidaa hin qabu. Yeroo gabaabaa keessatti bakka barbaanne san geenye faayidaa yookaan immoo bu'aa barbaannu firii barbaannu argachuu qabna. Sinin jechuu barbaada egaa obboleewwan koo yoon dogongore sina of galchaadha.
waan yeroo baay'ee ana ofii kiyyaan jechuudha gaafii natti ta'a dhugaa waaqayyootiif maaliifi maaf ol jalaa mucucaannaa maaf ofuma keenyaaf wal kuffisnaa maal ofuma keenyaaf garbummaa keessatti wal caacuunyaa kan jiru tokko dhugaa waaqayyootiif maaliif yeroo ammaa yookaan immoo bara ammaa kanatti dhugaa waaqayyootiif namoonni yoo beekanii namni beekee hojjete namni beekee waa tokko irratti waan kun sirriidha jedhee amanee xiyyeeffatee irratti hojjete carraan hojii hedduu qabna jechuudha. Carraa hojjennee ittiin guddannu carraa hojjennee ittiin milkoofnu hedduu jira jechuudha miidiyaadhuma kanarra jechuudha. Unkaan karaa biraatiin miti jechuudha. Maaliif carraan hedduu jira jechuudha. Maaliif dur carraan akkanatti hin jiru ture dhugaa dubbachuudhaaf maaliif bakka jireenyis gaarii ta'us garuu carraan hojii baay'ee akka ammaa kanatti teeknooloojiin babal'atee namni waanuma akkuma salphaatti umurii osoo hin gaafanne barumsa oduu sadarkaa barumsaa tokkollee osoo hin gaafanne namni akka ammaa kanatti egaa hojjetee haala salphaadhaan jireenya ofii jijjiiruu guddachuu fi galii gahaa argachuu danda'a jechuudha. Kunis egaa yoo itti beekne jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbiitiif carraan hedduutu jira isiniin jechuu barbaadetanii. Kanaaf egaa nutis immoo mana madaamii keessaa wal baasuudhaaf jiruu ormaa keessaa of baasne jireenya kan keenya kan jennu jiraachuudhaaf egaa wal jabeessuu qabna, wal utubuu qabna, aizooliin jechuu qabna. Bakka tokko wallaaletti tokko immoo wallaalaasaa gorfatee karaa sirriitti deebisuu waliif ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf egaa obboleewwan koo hundi keenya yaa jabaannu walaa cimsannu walaa ijaarrannu isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya kana egaa yoo jaalattan immoo laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Namni egaa yaaduma qaburraa yookaan immoo waanuma namatti fakkaate tokkorraa kan namaaf qoodu waan ta'eef jechuudha. Isinii gala hundi keenya akkuma bifaa fi amala keenyaa yaadni keenyallee garaagaraa waan ta'eef jechuudha. Waan namni namaaf qabatee yookaan immoo yaada namni namaa qoode tokko irratti immoo wal jajjabeessuun wal bira dhaabbachuun bareeda jedheetan yaada. Viidiyoo kiyya kanallee egaa laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuudhaan chaanaala koo naa guddisaa na bira dhaabbadha. Isiniin jedha. Egaa viidiyoowwan babbareeda qabadhee isinii dhufa jedheen abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf egaa galatoomaa, oraa bulaa, deebanaa.